Fedhii tarsiimawaa Itoophiyaan ulaa galaana diimaa irratti qabdu irratti kan xiyyeeffate waltajjiin qorannoo yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee yuunivarsiitiiwwan 5 hirmaachisuun qophaa'e yuunivarsiitii Samaraatti gaggeeffamee jira. Waltajjii qorannichaa irratti kan hirmaatan pirezidaantiin yeroo ce'umsaa yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa misooma waloo naannichaa giddu galeessa kan godhatedha jedhan. Itoophiyaan teessuma lafa isheetiin galaanatti siqxee kan jirtu ta'uu ishee kaasuun addumaan ammoo seenaa yeroo dheeraa itti fayyadamu ulaa galaana diimaa kan qabdu ta'uu ishee Dr. Saamu'eel dubbataniiru. Itoophiyaan qabeenya bishaaniin badhaatuu taate laggeen isheen qabdu Awwaashirraan kan hafe gara biyya ollaatti yaa'u ta'us lammiilee Itoophiyaa irratti daba seenaa hojjetameen biyyattiin ulaa galaanaa dhabuu ishee miira gaabbiin guuteen Dr. Saamu'eel kan dubbatan. ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ጉዳይ አካባቢውን ኢትዮጵያን ulaa galaanaa diimaa argachuun ishee naannowaan hundi waliin akka misoomaniif haala mijataa kan uumudha. Dabaa seenaa Itoophiyaa irratti hojjetames akka seera addunyaatti illee ilaalamuu qaba. Itoophiyaan biyyoota ollaa wajjin nageenya waaraa fi badhaadhina hunda galeessa fiduuf tattaaffiin taasistu deeggaramuu akka qabus kaasaniiru. Keessattuu dhimmicha irratti qo'annoof qorannoo gaggeessuun biyyattiin ulaa galaanaa akka argattu taasisuufis hunduu ga'ee mataasaa ba'achuu akka qabu kaasanii kana gochuunis dirqama lammummaa ta'uu ibsaniiru. ኢትዮጵያ ለዘላቂ ሰላሟ ብልጽግናዋና ከጎረቤት ሀገራትም ጋር በትብብር ለመበልጸግ Itoophiyaan nageenya waaraa fi badhaadhina ishee mirkaneessuu fi akkasumas biyyoota ollaa waliin misoomuuf tattaaffii isheen gootuu fi ajandaa mootummaan baase kan hayyoonni lammiilee Itoophiyaa irratti hirmaachuu qabu. Kunis dirqama lammummaa ta'uu isaa hubatamuu qaba. Hayyoonni lammiilee Itoophiyaa dhugaa Itoophiyaan qabdu biyyoota ollaarra darbee addunyaatti beeksisuun fedhiin misoomaa biyyattiin qabdu milkeessuuf hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. ምሁራን በዚህ ላይ ጽፈው ተናግረው hayyoonni dhimma kana irratti qorannoo gaggeessuun hirmaachuu qabu. Yuunivarsiitooti kana irratti hojjechuu qabu. Biyyoonni ollaa dhimma kana maaliif akka kaasne akka beekaniif hayyuuleen afaan garaa garaan qorannoo dhiyeessuu danda'an waan jiraniif kana irratti biyyoota ollaa irra darbee hawaasi addunyaa guutuu dhugaa keenya akka beekaniif hojii hubannoo uumuu hojjechuu qabna. Gaaffiin ulaa galaanaa argachuuf mootummaa Itoophiyaatiin karaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin dhiyaate gaaffii mirgaa lammiileen biyyattii akka biyyaatti itti fufuudhaaf qabanii fi gaaffii dhalootaa deebisuuf dhiyaate ta'uu waltajjicha irratti ka'eera.